Gurbaan ola deemaa maqaan isaa Maarqos Abbaayee jedhamuu fi lukkuun isaa tibba kana ijoo dubbii miidiyaa hawaasaa ta'aniiru. Maarqos baadiyyaatti guddate. Namni isa guddisu obbo Qalamawarq Amoonyee barnoota fooyyee qabu akka argatuuf jecha godina Gojjam Lixaatti kan argamtu gara magaalaa Dambacaatti erge. Gara magaalaa yeroo deemetti lukkuu yookaan handaaqqoo maatiin isaa kennaniif fudhatee deemee ture. Lukkuun kun ammoo akka tasaa jalaa dhukkubsatte. Carraaqqii inni ishee fayyisuuf taasise milkaa'uu didee jenna dhumarratti gara hospitaalaa geeffate. Kurruufaa bulte mana hakiimii geessi jedhameen hospitaala geesse. Achitti ammoo hospitaala namaati asiin jiru naan jedhan jechuun waan isa mudate hima Maarqos. Ola deemaan kun handaaqqoo isaa dhukkubsatti barbaaddatee gara hospitaalaatti kan qajeele torban 2 dura ture. Narsiin hospitaala sadarkaa tokkoffaa Dambacaa Omar Caannee gurbaa ola deemaa kana yeroo ilaaletti dura kan isatti mul'ate gaarummaa isaa akka ta'e dubbata. Umar osoo bakka hojiitti gara mana deemuuf jechaa jiruuf Maarqosiin arge. Lukkuun isaa jalaa dhukkubsattee jennaan gara hospitaalaa fidee dhufe. Mana hakiimaa ta'uu isaa qofa kan hubate akkuma inni gara hospitaalaa dhufeen namoonni baay'een itti kolfuuf yaalaa turan jedha. Umar narsii waan ta'eef garraamummaa gurbaa kanaa fuula isaarraa hubachuu akka danda'e dubbata. Garraamummaan isaa waan isatti toleef waa'ee handaaqqoo isaa gaaffii tokko gaafachaa viidiyoo waraabuun TikTok irratti qoode. Namni illee garraamummaa isaa ilaaluun baay'ee jaallatamaa ta'e. Handaaqqootti fooxaan hammatee gara laafummaa qabatee yeroo ganatti waa'ee lukkuu isaa kana yaaddaa jiraachuu hubachuun kabajaa fi xiyyeeffannaa kennuufiin tasgabbeessuu akka yaale dubbata. Dhukkubsachuu isheetiin baay'ee gaddeera. Fuula isaarra yaaddootu jira. Miira sana keessa taa'eeti kan natti dubbate. Viidiyoo miidiyaa hawaasaa irratti gadhiifame sanarratti narsichi waa'ee lukkuu kanaa Maarqosiin yeroo gaafatu kurruufaa jirti. Achi deemi wallaansi naan jedhan har'adha kan kurruufaa bulte hirriba hin raftu jechuun deebisa. Narsiin kun hospitaalicha wallaansa fayyaa kan kennu namootaaf akka ta'e hubachiisuun gara mana hakiima horii deemuu akka qabu itti hime. Maarqos illee lukkuu isaa kana qabatee gara mana hakiima horii akka deemu itti himamuu ibsa. Amma handaaqqoon isaa kun akka fooyyofte dubbata. Namni gurbaa kana guddifatu obbo Qalamawarq wanti uumame baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Akka abjuu fi mul'ataatti natti mul'ate jedha. Ola deemaan kun baadiyyaa bakka jiraachaa turerraa akka barnoota argatuuf dhiyeenya akka fidee fi dhufee dubbata. Innis lukkuu isaa qabadheen deema jedhe. Lukkuun isaa kun yeroo baadiyyaa turettis jalaa dhukkubsattee turte. Fayyisee qabatee erga gara magaalaa dhufee booda irra deebiin jalaa dhukkubsatte. Irra deebiin yeroo jalaa dhukkubsattetti barnoota illee dhiisee lukkuu kana kunuunsuu itti fufe. Magaalaa deemee lukkuu kana ogeessota bira geessuus akka fayyuu diddee turte dubbata. Lukkuun kiyya naaf fayyuu diddee jechuun gaddee barnootas nyaatas addaan kute. Furmaata ta'a jedhee kan yaades lukkuu isaa kana gara hospitaalaa geessuudha. Hospitaala yeroo jedhame inni kan yaadu kan namootaas beeladaas kan wallaanu godhee yaade. Hunda wallaalanii fayyisuu kan danda'an itti fakkaate jedha. Lukkuun kiyya na jalaa dhukkubsatteeti jechuun kallattiin hospitaala geessee fayyisuun qaba jedhee hospitaala geesse. Kun yeroo ta'u maatiin hin barre ture. Nuti hin dhageenye ture. Yeroo fudhates eessa akka geesse hin beeknu ture. Guyyaa 3 hanga 4 tureeti kan miidiyaarraa dhageenye jedha obbo Qalamawarq. Lukkuun kun maatii isaarraa akka mana ba'itti akka kennamteef dubbata. Yeroo lukkuu kaan waliin wal argitus kan ishee nyaatan itti fakkaata. Baay'ee ishee jaallata. Yeroo baadiyyaa jiruuf lukkuu kana qofa osoo hin taane beeladota kaan illee ni kunuunsa ture. Yeroo dhiyeetti illee lukkuu namoota ollaa ta'an illee ni galcha. Yeroo tokko lukkuun warra ollaa dhukkubsattee kuftee jennaan geessee akka kenneef yaadata. Isaan duutetti jedhanii gatan illee lubbuun keessa osoo jiruu argee kenneef. Lukkuun kan isaas humnaa ol jaallata jedha. Nyaata isaaf kennamerraa hir'isee sukkuumee harkaan qabatee yookiin qodaarra godhee nyaachisa. Yeroo baay'ee dhimmee xiyyeeffannaan ilaala. Gara isheen deemtu ilaala. Akka isheen hin kufneef boolla dura ishee jiru jalaa duucha. Daangaa ta'a caalaa fagaattee akka hin deemne ishee tiksa. Lukkuuwwan kaan waliinis akka wal hin argine akka ishee dhorku dubbata. Ija isaa duraa hin dhabamtu. Qalbiin isaa kan jiru barnootaa fi lukkuu isaarradha. Barnoota isaarratti akka xiyyeeffatuuf qalbii kee lukkuu keerraa kaasin ittiin jedha ture. Maarqos lukkuu qabatee gara hospitaalaa deemeen miidiyaa hawaasaa irratti beekamaa ta'uurra darbee lukkuuwwan 100 qallaba isaanii waliin akka kennamuuf waadaa galameeraaf. Viidiyoon isaa kun erga miidiyaa hawaasaa irratti qoodameen booda qormaata lukkuu irratti kan hojjettu Trust Agro Consulting lukkuuwwan 100 akka kennuuf beeksiseera. Hundeessaa fi hojii gaggeessaan itti aanaa dhaabbatichaa Dr. Abuunuu Andaargee guyyaa 3f bakka turtii fi qallaba danda'uun leenjii akka argatuuf waraqaan ragaa akka kennamuuf ni taasifama jedheera. Sirna nyaataa lukkuu fi amala isaanii dabalatee waa'ee beeladaa hubannoo fooyya'aa akka argatuuf gochuu akka fedhan himeera. Dr. Abuunuun lukkuun dhala namaa waliin waliigalanii jiraachuuf kan uumamanidha jechuun dubbata. Isaanitti dhiyaannaan
haala nama ajaa'ibu lukkuu bashannanuu danda'u, waan dubbatan dhaga'uu ni danda'u, deebii kennuus ni danda'u, hanguma itti dhiyaatanii kunuunsan buphaa yookiin hanqaaquu isaanii akkasumas oomisha isaanii kennuu danda'u. Akkuma dhala namaa itti dhiyaachuu kan barbaadanii fi dhala namaa waliin jiraachuuf kan uumamanii jedhan. Kanarraa qindeeffannee kan waan goolabaa qophii biraan haga wal agarrutti nagaa Waaqayyoon tura.